Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallattoota odaa kompiitar guyyaa irraa bilbila keessan akkaataa itti qulqulluu yookaan oriijinaala ta'uu isaa itti mirkaneessitan kan guyyaa lammaffaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Haalaan akkana caqasitan abdiin qaba. Ani bilbiluma koorratti waraaba waan ta'eef waan bilbila koorra jiruun isin agarsiisa. Fakkeenyaaf haala kanaan deemtanii seetingii keessatti akkamittiin bilbilli keessan oriijinaala ta'uu atalist garuu riipaakii faana illee wal fakkaata. Koppiirraa akkamitti akka adda ta'u keessumaa bilbiloota koppiirraa akkamitti akka adda ta'u saamsangiin qulqulluu isaa yoo ta'e akkamitti akka adda ta'u haala kanaan laallattu. Seetingii bantanii itti aanee fakkeenyaaf jeneraal kan jedhu kana yeroo bantan baatirii stooreejii miimoorii waan akka kana kan jedhu kana qabata. Fakkeenyaaf miimoorii yoon tuqu warra oriijinaala irratti iskaan godheetu baasa. Warra koppii irratti garuu lakkoofsa duwwaa isinii kaa'a. Fakkeenyaaf amma miimoorii kan jedhu raamii fela yoo akka argaa jirtan kana iskaan godha yookaan hin naanna'ee fakkeenyaaf 2.8 keessatti jechuun 2.8 firiidha 6 keessaa kan jedhu kana qaba. Ammas akkuma kana deebinee fakkeenyaaf yoo warra koppii irra ta'e immoo kun maalitti deebi'a jechuudha. Iskaaniin godhu akka kana jechuun naanna'ee searchi godhe yeroo sanatti waan jiru isinii hin baasu lakkoofsa duwwaa isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf amma stooreejii yoon tuqe iskaan godha gubbaa isaarra akkuma isin ilaalaa jirtan kana. Fakkeenyaaf qabiyyee stooreejii koo natti agarsiisaa jira jechuudha akka kana iskaan godhe nuu baasa. Inni lammaffaan immoo stooreejii irratti yookaan haga kuusaa qabiyyee isaa irratti fakkeenyaaf amma 128 dha faayila GB 2 yoon itti dabale amma iddoo jiru kana irratti GB 2 yoon itti dabale amma fakkeenyaaf kan hin fayyadamee jiru 79.4 kana irratti GB 2 yoon itti dabale 81.4 gala malee waan biraa hin dabalu. Garuu bilbiloota koppii irratti faayila GB 2 yoo itti dabarsitan akka waan GB 10 yookaan 15 20 itti dabaltanitti akka kanatti iddoo dura jiru irraati GB garmalee guddaa dabala. Kanaan wal bira qabdanii mirkaneeffachuu ni dandeessu jechuudha. Tokko kanatti isinii dabalu kaameraa ture kaameraa amma banuu hin danda'u yoon kaameraa banee cufama waan ta'eef kaameraa irratti illee yoo bantan arguu ni dandeessu. Walumaa gala toorri feesbuukii keenya odaa kompiitar kan jedhu nu argachuu dandeessu. Galatoomaa isiniin jedha. Odaa kompiitar jaallattanii waan nu hordoftaniif galatoomaa. Odaa kompiitar kanadha. Jaallattanii laayik gochuu sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaan oolaa bulaa isiniin jedha kaa.